akkasuma immoo nama afaan garaagaraa kanallee beekti ergamtuulee nama karaa Jabuutii fi Dirree jidduu karaa Somaaliyaa fi Dirree jidduu magaalaa fi Dirree jidduu nama deemaa ture. Nama hojii silaa qabsoon kun gaafattu wareega adda addaa keessa dabree maayilii irratti nama meeshaa fi rasaasaa wajjin qabamee akka diinaa bu'ee diinni meeshaa kana eenyus ergee fi eessa deemtaa himiidhaan rakkoo hamaa irraa gahe. Hanga sadarkaa qaruuraa qaama saalaa isa jedhamsanii jechuudha. Asitti kan wal'aanni sun irra jechuudha. Nama silaa gartee hambaa Oromoodhaa akkasuma immoo hambaa Oromoota mana hidhaa ta'ee irraa hafee asuma gidduutti argamu kana achi waan isii hedduun jiru dubbii fi lubbuu abbaarraa baasanii isinuu akka amala isiitti dheereessitu waan gabaabaa tokko dhaamsa akka isiniif qabdu isii wajjin walqunnama gaarii gara kiyyaa fayyaa ta'a. Akkasumatti qonna Kaalifoorniyaadha warreen naannoo Kaalifoorniyaatti argaman naannoo sanatti argamtanii fi miseensonni bilisummaa Oromoodhaa kan naannoo adda addaa irraa walitti dhufne baga walitti dhufne baga walbarree baga walitti dhufne walbarreen ja'a akkasumatti qondaalota keenyaas baga jiraatan baga nagayaan dhuftan baga waliinuu asitti argamee ja'a akkasumas jaalatamtoota hawaasa Oromoodhaa naannoo kana hedduu galatoomaan isin ja'a akkasumatti dubartoonni keenya walitti dhuftanis qooda guddaa qabdanii kun qooda keessanii galatoomaan isin ja'a. Akkasumatti warreen qophii kana qopheessan dargaggoonni naannoo sanatti argamtan ijoolleen qeerroodhaa qooda gurguddaa kan nuu keessanii galatoomaa baay'ee isinitti gammannee jira. Ittiyaan suuraan hayyootaan dura dubbate duraan guyyaan har'aa carraan kiyyaan jee ture garri naatee dhiibbaan irra godhan kalees dhiibbaan dammarinoo akka nama waan isaan bakka biraatti hin gaafata. Anwaa jecha sadii qofaan isin garan Oromoo rakkeetti gara murtiin qabne diina abbaati jecha jaalbilloo amma maarree raawwatee gome maarree raawwatee obboleessi kiyya qoodee isaa qabu abbaan kiyya qoodee isaa qabu faamiliin kiyya qoodee anis qoodee kiyya anumaa irra jiraan madaa'uu miti waan fadhannerra waluu miti jiraadhee ammallee wareega bakka qabdu isa jiraachuu baatu qoodniin har'a kannaa jiru qooda xiqqaadhaa jechuudha. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dubartiin Oromoo qooda guddaa qabdi. Qabsoo bilisummaa Oromoo namni jiraachisee qabsoo godhe dubartii teenyaa jechuudha. Namni diinarraa qawwee boojihee barattoota hidhachiisu nuti ture. Namni karaa barbaadu nuti ture. Sooshaal miidiyaan Oromoodhaa nuti ture. Ijji hoggana keenyaa nuti ture. Hoggannoo nuti jala deemaa ture garuu har'a gadi dirree nu goggatanii turu biraa deeman. Nu ammoo bakka isaa irraa jechuudha. Waan takka kanneen beekan. Yeroo ammaan tanaa keessatti addi bilisummaa Oromoodhaa qabsoo uummata Oromootiif nama qabsoo godhu tokkollee hin daangeessu. Akka Oromootti dhaabbootii Oromootiin qabsoo godhe jettee murannoo qabaannaan achi baateetuma qabsoo godhu. Dadhabbii sammuu qabaannaan teesseetuma alaalaltii jettu. Hojii fi alaalanii waliin qabatu. Odeessaa fi hamtini waan takkeessi. Amma yeroo ammaan tanaa keessatti haalli addi bilisummaa Oromoodhaa biyya keessaatti qabsoo gaggeessaa jiru haalli qeerroo bilisummaa Oromoodhaa itti biyya keessaa gaggeessaa jirtu haala baraneedhaa jirtu. Addi bilisummaa Oromoo waanuma murteeffateeti. Bilisummaa Oromoo galmaan gahuudhaaf wareega isarra bahuu fi haala isa mudatu hundaafuu obsa qabaachuudhaa jirtu. Qabsoon takka bu'aa bu'ii qabdi. Bu'aa bu'ii saniis hin badhaa'effaman itti sinaara obsa qabaachuu obsaan qoysa hunduu qabu wani murteeffamee. Qabsoo godhuudhaaf har'a haala amma agarru kanatti itti hundi adda bilisummaa Oromoo irratti deemte.
adda bilisummaa Oromoo irratti firri diinaatis adda bilisummaa Oromoo irratti ololtuu fi ololtuunis adda bilisummaa Oromoo irratti. Maaltu qabsoo sammuu isaan daangeesse sochii adda bilisummaa Oromoo godhaa jiruu fi muuxannoo adda bilisummaa Oromoodhaa qabuu fi obsa adda bilisummaa Oromoo hoogganarraa hamma miseensaatti qabutu sadarkaa kanaan isaan gahan. Digrii fi diploomaan adda bilisummaa Oromoo sadarkaa kanaanii ilmaan tiifatteetii fi ilmaan qotee bulaa murannoo fi sabboonummaa kaayoo jaallan irra wareegaman san dhugoofsuuf cicha miseensonni kun fi hoogganni kun qabu sadarkaa har'a uummanni Oromoo irra jiru sadarkaa mootummaan arraan kana irraa soorataawaa jirtu kan keessaa jiru murannoolee kanaa jechuudha adda bilisummaa Oromoo kan keessaa. Kana horachuudhaaf qabsoo godhuun dura murannoon ati qabdu gahaa ta'uu qaba. Obsi ati qabdu gahaa ta'uu qaba. Irbuun kaleessa jaallanii wajjin seenta san dhugoomsuudhaaf dhugoomfachuudhaaf murannoo gahaa qabaachuu qabna. Yoo kana hin qabaatin qabsoon godha jenneetuma daggala seenuun gahaa miti jechuudha. Kanaaf yeroo ammaan kanaa keessatti addi bilisummaa Oromoo darbiin maal godhaa ture? Yeroo ifaajiin addaa isarra geesse adda bilisummaa Oromoo irraa toorata safaraa jee safaraa jaala. Safaraan kun uummanni naannoo hundarraa bakka takkatti walii galee manneen jaarratee akka qunnamtiin adda bilisummaa Oromootii fi bilisa baasaa Oromootii fi waraana uummata hawaasa kana jidduu hin jiraanne ifaajii guddaa godha. Yeroo uummata moggattichi baasu asasaa mixii jeeti waraana baay'ee gadhiise jechuudha. Daggala kana keessa gamoo naannoo waraanee sossoo kana keessa ni dadhabe. Uummata Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo adda baasuu dadhabe. Maaliif itti aansee gabroonfataan waa walirraa laala. Mootummaan wayyaaneedha yeroo ifaajee safaraa jaala. Safaraa jaalaa jee naannoo sochii waraanni bilisummaa Oromoo itti socho'u hunda sadarkaa godheeti uummata tiifattee fi qotee bulaa naannoo sanii hunda magaalatti ol hiisee dirqamaan ol hiisee safaraa jaala. Yeroo safaraa jaalu daggala hunda ibiddatti qabe. Yeroo daggala tana ibiddatti qabe muka baala citaa lafaatu gubate halaala dhaabbatee kiiloomeetirii meeqatti nama huccuu diimtuu qabuu fi adii qabu adda baafatee arga. Re'ee gurraattii fi re'ee diimtuu adda baafatee daalatti adda baafatee arga. Haalli ifaajii kun hundi waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisu. Waaqqunnamtiin waraana bilisummaa maal jette Oromoon qurxummii haati bishaanii jedhamti. Uummata Oromootii fi qabsoo bilisummaa Oromoo adda baasuuf waan kana godhu ni dadhabe. Achi garagalte taaddisoo jette huursoon nama guurte mana hidhaa Oromiyaa hunda keessatti nama guurte ni dadhabe. Ganna 25 kana keessa itti deemte qeeroon jaalala. Qeeroon obsaa fi murannoo fi jabina qabu isii garsiisa. Barattoonni mana barnootaa hundinuu maalummaa mootummaa kanaaf qaban garsiisan ni dadhaban. Komaandi hoosiitti ajajje ni dadhabde. Jaranaana 8 ajajje ni dadhabde. Gadaamee isaan dubartii Oromoodhaa waan dhaabaa oolan kan namadaati. Har'aanuu kan agarsiisu biyya alaa kana keessatti adda bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo adda baasuu qabna. Addi bilisummaa Oromoo bakka nuti jirrutti dhufee harka haalutti hallatu jechuun ololtuu fi ololtuun kaadreen abbaa duudhaadhaa adda bilisummaa Oromoo irratti miila dhiqachuuf tattaaffii godhaa turte. Ittis jirti. Addi bilisummaa Oromoo diraamaalee akkanaa kana keessa darbee jira jechuudha. Muuxannoo qabuun tooftaa fi tarsimoo qabuun kana keessa darbee jira. Sooshaal miidiyaa kanarra wanni olii gadi deemaa jiru Iraanni shanee, Faqarri shanee, Daaqanni shanee ilaalla. Wanni biraa dhabamee jira. Ajandaa namni irraa fudhachaa jiran abbaa duulaati. Barbareen abbaa dhaabee guddi malee adda bilisummaa Oromootii miti.
odaati. Kan hundee Oromummaa gadhaa. Ani makiinaa biyya faranjii tasareen ooftu keessa taa'ee ajeerri kiyya goota, abbaan kiyya goota, eessumni kiyya goota jechaa yoo gootummaa abbaa kiyyaa san daggala Oromiyaa san seenee hojiin hin agarsiisin gootummaan hin ani ala kana taa'ee himachaa oolu akka jedhu. Adeerri ilmi dhiiraa kan dina alhee qabuu danda'u kabakkatti itti dhaqee aarii Oromoo diinni kun irraan gahe haluu bahuu danda'u. Aara kana taa'ee ajandaan isaanii shanee qofa yoo kan taatu taate warra sammuun isaanii furdatte, warra sammuun isaanii coobte, warra sammuun isaanii paraaliizee taate, warra vaayirasii adda addaa sammuu isaanii keessa guutee jiru kan nuti irraa himuu dandeenyu. Maaliif doktorri Hiraanni Shanee, Faxarri Shanee, Laaqanni Shanee jee ajajee kuni yuunivarsiitii kamirraa beeku. Maqaa Shanee bilisummaa Oromoodha. Gaafa mooraa tokko keessa waliin jiran waliin irratti hojjechaa turan. Waliin seera tokko, waliin qajeelfama fudhachaa jiran, waliin ajajatti kennaa turan. Agaruu yeroo ifaajii fi obsaa fi murannoo qabsoo godhuu dadhaban arqaba tahee mul'ata. Maqaan kun maqaa seera gadaa, borus maqaa sirna gadaa keessaa fuudhanii ittiin hojjechuu danda'an. Adda bilisummaa Oromoo yoo dadhabaa ta'e achi bahanii adda bilisummaa Oromoo kan dadhabe kana hojjetanii nu amansiisanii if jalatti diriirsanii uummata Oromoos nu amansiisuu hin dandeenye, diinaas amansiisuu hin dandeenye. Kaadireen abbaa duulaa biyya alaa keessa facaasee vaayirasii isaaniitti wajjin jiran adda bilisummaa Oromoo carraa kanaatiif hiree sin qabduufi adda bilisummaa Oromoo balleessuufis hiree qabanii kun carraa isaanii ta'ee argan isteetarraa ittiin hayyu duree adda bilisummaa Oromoo irra guddaa wanni balaaleffatu Jaal Ibsaa. Jaal Ibsaa qoodi ilmi Oromoo qabsoo kana keessa qabu qaba akka nama tokkooti. Hooggana qabsoo riphee malee hooggana uummata Oromoo guutuuti. Gaafa qabsoon kun bakka tanaa bakka irraa kaaterraa bakka geessetti uummanni Oromoo fadhuun abbaa fadhee filachuudhaaf hiree murteeffannaa isaanii hiree uummata Oromoo. Jaal Ibsaa waan inni qabu ittiin jibbamu obsa qabaachuu, murannoo qabaachuu, jabina qabaachuu, cicha qabaachuu, galii kaleessa jaallan irra dhiisan san uummata Oromoo hunda irra dhiisan san qabee arrallee dhiibee bakka uummata Oromootiin wajjin walitti baasuu isaatu isa arrabsiise. Kanaaf hooggana murannoo qabu akkanaa horatti kun galii miseensi adda bilisummaa Oromoo taphatee jechuudha. Qeerroo bakka buusuudhaaf addi bilisummaa Oromoodha. Qeerroodha, kun bareedaadha, boorsaa fannifatee deemaa, boorcee qabaa, dheeraadha jedhee nuti. Galii qabu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti garsiisee ol bahee, gad bahee, dheebootee, beelawee, aduu fi qaama keessatti rakkoo qabsaa'onni arkee rakkoo qabsoon qabduuf qooda kaa'ee carraan isaa yoo achi isa geessee dhaqa malee nuti bareedaadhaa digirii shan qabaa jaha qabna illee hooggana hin godhannu. Hooggana kana kan buusu miseensa, kan horsiisu miseensa seera kana sabaati kun akka irratti namoonni kanarratti adda bilisummaa Oromoo hoogganni qeerroo ta'uu qaba. Gandaanis hin jiru adda bilisummaa Oromoo gandaan hin ijaaramu, naannoon hin ijaaramu, kutaan hin ijaaramu. Warri kutaadhaa fi naannoo fi maatii adda uummata Oromoo keessa oofu ni ifaaja malee ittillee milkaa'uu hin danda'an. Kun qooda uummata Oromootii miti, hojii adda bilisummaa Oromootii miti, hojii qabsaa'ota Oromootii miti. Adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaan tanaa keessatti diina silaa diina keessa jiru akkaataa itti baasee itti qabsoo Oromootti fuula deebisutti ifaajii godhaa jira malee yeroo gandaa fi lagaa fi naannoo irraa haasawee toolifoora warshalee jechaa oolu qabu jechuudha. Kun injifannoo uummata Oromoo dhaaba adda bilisummaa Oromooti. Hojii isaa kan diinni itti baalagaa jiru ololtuunii fi bololtuunis ifaajaa jiranii jechuudha. Kun isaanii hojii guddaa haa ta'u. Nu ammoo jabeenya keenya itti fufu. Qabsoon isin malee qabdu. Diina jaallan ammaan kana dubbatan kana qabsoon kun sadarkaa xiqqaarraa dhiibattee sadarkaa kana geessi. Qabsoon arra isin harka jirtu dubartiin Oromoo gayaa miti
Gayaan gabbaha warra baratanii jira warra digrii dibbamaa qabanii jira yuunivarsiitii adda addaatiin jira qeerroo dardaroonni Oromoo yuunivarsiitii adda addaa keessa jiru jira gabbaasaa dubartoota Oromootis nuti hin baranne bakka takkatti hin baranne kan barsiise adda bilisummaa Oromooti qabsoo kaleessanii nu barsiise jedhamne dheeboonni maataanii jenne dirqama keenya bahaa jirraarrallee haga dandeettii keenyaatti jaallan ilmaan Oromoodhaan moo walee gahannaa jira nuti immoo shiliingii takkanimu halkan lamaa keessatti meeqaan kanneen itti yaadu ta'uu qabu kun jedhu kan lubbuu wareegaa jiru san ilma Oromooti kana walirraa eeguus hin qabnu haa jabaannu gadaan gadaa lolaati Oromiyaan mil'isootti yoomuu hin jibbifannu injifannu uummata Oromoo. Thôi nên là thôi đấy, uga one day cái nó sẽ ăn có cái gì mà thôi